Dhuftee illee nan dubbisin. Akkamatti? Solloitu. Okay yan kung isa pwede sa. Hello. No, sir. Awa mali. Ako mahalin taas ako mantana. Sagale normal si tate. Sagale laki na ko ma. Sagale inte likkis hin jirtu. Ako jartiti ati so tikasha walitti arre. Baay'ee takkaaf akka wal arguu hin dandeenya akkaan isii dubbisuu hin dandeenya natti himtee warra isaaniitti. Yaa sanamaa ati yeroo hunda teesseetuma silkii tana korokkorta. Ana kanatti si wajjin jiraachuu dadhabe. Ambaati takkaaf karoora keenyaatiin deemaa harkaaf dhageetii ta'etillee hin fedhu akka feete ta'e. Tortora. Ati teesseetuma silkii tana korokkoruu malee faayidaan qabdu. Maali faayidaan teeti? Ishi. Dhuftee illee nan dubbisin. Obbali dubbiin danda'u narraa deema. Solloitu xaawulaa balaa nacci looqi. Ishi. Akka dhageetii ta'etillee hin fedhu dhufteettis nan dubbisin. Balbala mana keenyaatti hin dhiyaatin. Hin dhufin yoo feetellee hafe jechuma. Fayyaan qabdu wanni. Kana nacci looqi. Maalirreetu kanumaaf jecha akkanetta. Kun si gammachiisu qofa ture garsina. Awwa duraan gammachumaan harkadhee barra. Amma kan ofirraa oofnee jirraame. Kanuma bakka doolaaraa jirtu sanii dubbifannaa. Ilaa bareeddutu yaa. Maali hirribaan kaane? Dubara guyyaa isin biraa halkanii misilaa. Nanda taula sanallee karaa ta'eetiin jira har'aan tana. Sinimne isa eega qottee barra torbaan lama akkana geenye. Bahaan godhu jira ammaan tana silaa ati faannaa dhuftee dasna jalmule. Gammachuun akka amma harkadhee kana jireenya kiyya keessatti hin harkanne bar. Hedduun duraanuu lakkaa'anuma hiraariin iftiin jira mana kaadhee hiraar. Bismillaahi. Mee booda siifin dawwalaa hirribaa ka'eetis.
Awwa amma baatiin keenyaan hin gaddu jira bar naddeebuu isiitiif. Malee isiin kutuudhaaf miti. Baatiin arraan tana ammaan tana dirqama warra isaanii dhaqee deebisuun qaba. Saniin na gaddisiisa saayiba. Wayi anaa akkam namtitti lummuu xiisaniin deebisaama. Kawa kana solloitu ish. Aling godhuu danda'a amma manguddoo baatan ergeetuma sana solloitu deebisuu qaba.